Yooyaa Ashamaar Kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota MW bakka jirtanitti nageenyi jaalallee Oromummaa fi sabummaa isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Warroonni as jalatti argamtan hundi keessanuu laayik gochuun, sheer gochuun, sabiskiraayib gochuun nu jabeessaa isiniin jenna. Warroonni armaan dura sagantaa keenya irratti kallattiilee adda addaatiin hirmaachaa turtan keessaayyuu dhiyeenya kana ayyaana arfaatiin wal qabachuudhaan jechaadha magaalota adda addaa isin mul'isaa turre keessaayyuu keeptaawun maal fakkaatti naannoon ishee maal fakkaata kan jedhu naannoo baadiyyaa ishees magaalaa ishees isinitti mul'isaa turre jirra. Har'as meegaa sagantaa keenya irratti magaalaa adda addunyaan tuni qalbii keessa galchite addunyaan tuni guutuun gara deemu baatu fedhii qaban jecha hawaasni addunyaa guutuun magaalaa takkaan wal isin barsiifna an kan isin wajjin turu obboleessi keessan Falmataa Roorrooti. Irra deebi'uudhaan warroonni as jalatti argamtan warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan irra deebi'uudhaan akka sheer nu gootan laayik nu gootan akkasumas koomentii keessa yeroo barreessitanii koomentii sarara sadi yookaan immoo koomentii yaada kennuu danda'u rarra'ee nafni himararraa osoo hin taane yaada ergaa qaqqabu akka barreessitan mana kana qofattis osoo hin taane manoota hedduu jala yeroo deemtan barreeffamoota akkasiisan barreessuu yaalaa isiniin jecha. Akkasumas immoo dhugaa dubbachuudhaa fi hedduun nama argaa jirra yeroo notifikashiniin isin irratti bu'u yookaan immoo alarmiin sun isin irratti bu'u kallattimaan fiigdanii dhuftanii hoggaa fiigdan ammoo viidiyoo piroomooshinii isa jalqaba irratti mul'atu jechaadha. Adisansiisan neekist gootanii bira darbaa jirtan jechaadha. Sun nu fayyadaan jiru nu miidhaa jira kan jedhaa jiran ilmaan Oromoo manni haala akka isin jenna warroota rakkoo saniin saaxilamaa jiran keessaa tokko ani mataan kiyya jechaadha. Maaliif namoonni hedduun viidiyoo yeroo sanumatti neekist gatanii irra darbanii dhufan argaa jira jechaadha. Kanaaf gaa warroonni akkasii irraa qusadhaa isiniin jedha. Maaliif faayidaa tokko illee hin qabu wal miidhuu taati malee isiniin jedha. Marri gaa warroonni hundaafachaa jirtan obboleewwan keenya warroonni amma dhufaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Sagantaan keenya qophii ajaa'ibaa keessaayyuu magaalaa addunyaa tana hawwatte magaalaa addunyaa tana harkaa qabdu addunyaan tuni guutuu hedduu jaalatamtu argattee fi baay'inni hawaasa isheedha miliyoona 30 caalle jechaadha. Miliyoona 30 jechuun uummata Oromoon geettu biyya Oromiyaan geettu saba Oromoon geettu jechaadha. Baay'ee xiqqoodha jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi godina Arsii fi Harargee walitti dabalan hagas hin geettu jechaadha baay'inni isiidha. Kana jechuun baay'ee xiqqaadha jechuun barbaadeeti daawwattoota keenya warroonni daawwataa jirtan amma sirra deebinee baga nagaan dhuftan yooyyaa deebanaa isiniin jenneen ani qopheessaan sagantichaa obboleessi keessan Falmataa Roorrooti. Kan dhageeffachaa jirtan ammoo gama madda walaabuutiin qophii addaa halo addunyaan har'aa kan irratti fuulleffatu akkuma armaan dura magaalota adda addaa isin mul'isaa turre keessaayyuu ayyaana Arafaa jiddu galeessa godhachuudhaan biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Keeptaawun yaadaan isin geessine galaana Atlaantikii Indian Ocean isin daawwachiisaa turuun kennaa ni yaadatama. Marregaa har'as guyyaa jimaataa sababeeffachuudhaan kaleessa guyyaa jimaataa baadiyyaa takka isin garsiifneen turre jechaadha. Baadiyyaa baay'ee magariitu turte jechaadha. Qilleensi ishii baay'ee namatti tolu gaarreen qabdu bahara qabdu laggeen adda addaa qabdu isin garsiisaa turre. Marregaa warroonni nu dhageeffataa jirtan keessaayyuu shamarran keenya heddumminaan as jalatti argamtan isin argaa jirra. Guyyaan har'aa guyyaa sanbataati. Sanbata keessaa ganamarra jirra. Ganama waaree durarra jirra jechaadha. Kan daawwachaa jirtan ammuma sagantaa tamsaasa kallattii isiniif darbaa jirudha. Guyyaan sanbataa biyya keenyatti guyyaa hedduu namoonni hedduun waajjira adda addaa irraati boqonnaa argatanidha. Akkasuma guyyaan dilbataa immoo guyyaa baay'ee boqonnaa namoonni hedduun argatanidha. Sagantaan tamsaasa kallattii keenyaa guyyaa sanbataa har'aa kan qopheessine keessaayyuu ija addunyaa kana keessatti qaroomina guddaa kan argatte magaalaa wayitiin isin geessina. Marregaa gochuudhaan laayik gochuudhaan wal biraan gaasiniin jechuun ergaa keenya akkasuma immoo namoonni gaafii adda addaa qabdan gaafii keessan nu gaafachuu dandeessanii koomentii keessan kaawwachuu dandeessanii ani qopheessaan sagantichaa Falmataa Roorroo asuma istiidiyoo keessaa kan na bukkeetti argitanis namoonni hedduunis jiranii sagantaa keenya ammoo kanarraa kan nu qopheessu Arsenaal Gobbaa jechuudhaan hiriyyama keenya kan ta'e kutaa Kanaadaa irraa Atlanta magaalota Atlanta kanneen keessa jechaadha. magaalaa Atlaantaa nu geessa. Mee isaaniitti osoo hin darbiin duratti namoota koomentii barreessan maqaa isaanii yaamuun duratti mee akkanumatti cal jedheetiin ilaala. Warroonni sagantaa kanarratti hirmaataa jirtan dhugaa dubbachuudhaaf hundi keessanuu galatoomaa yeroo hedduu namoota na jajjabeessuun beekamanidha. Kan akka wabii yaadachuu dandeenya Ifaa Miidiyaa, Seenaa Miidiyaa, Dastii Mahammadii akkasumas Liidiyaa akkasumas Saaroon ijoollee hedduu jechaadha. Kan akka Maskii, kan akka Simboo akkasumas immootu shamarran keenya hedduu warroonni daawwachuu
daawwachaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Warroonni koomentii kennaa jirtan irra deebinee ammas galatoomaa isiniin jedha. Maaliif kan daawwachaa jirtan kun sagantaa kallattiidhaan gama MWtiin isin biraan gaa jiru. Ana mootu qindeessaa sagantichaa obboleessuma keessan Falmataa Roorrooti. Gama MWtiin turtii gaarii isiniin jenna. Kaanaadaa isin geessina. Kaanaadaa maal fakkaatti gamoon isii akkam jira kan jedhuuf viidiyoo kanarraa waa barattanii waa argitanii yaada gaggaarii Oromoon biyya san jiran nu kennan kallattiidhaan gurra isin buufnaa turtii gaarii isiniin jedha. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira gama madda walaabuu miidiyaatiin. Madda walaabuu miidiyaan qophiilee adda addaa isin biraan geenye. Dhiyeenya kana immoo haala addaatiin magaalota addunyaarra jiran kallattii adda addaatiin isin biraan gaa jira. Dhiyeenyatti immoo magaalaa UK fi Jarman maal fakkaatti kan jedhus gurra isin buufna. Maarreegaa daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan kan dhageeffataa jirtan gama MWtiin sagantaa isinii dabarsaa jirrudha. Turtii gaarii isiniin jecha qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorroo asumaan nagaa isinitti dhaammachaatiin gara sagantaatti isin geessina. Turtii gaarii isiniin jedha. The impact of sport has the power to make us all better. Just wait. Our niche stories Hall of Famers leave behind. We are honored sharing them. We are stewards of sport. Be a part of our story. Okay, just wait. We're gonna leave. Hello, Oromo jirra jirtu akkam nagaa fayyaa keessan isiniin jedha. Haddaan tana magaalaa Calgary Tower gubbaa jirra. Magaalaa Calgary asirraa daawwachuu jirra. Maatii wajjin jechuun family wajjin. Calgaryin kana fakkaatti. Karaan amma laalu jirru kuni I think kuni South side Calgary dha. Sagaleen kiyya ni dhaga'ama? It's not south side. This south side. Yeah? Yeah, sure. Lucky. And south side Calgaryin kana fakkaata. Amma asirraa gadi laalu jirra. What do you want to say, Red One? Maal jechuu barbaadda? Afaan Oromootiin dubbadhu maal jettame? Sagalee kee ol fuudhu. Eessa jirra ammaan tana? Where we are now? Maal godhuuf dhufne? Yeah? Why are we here? Yeah? Mbeitu. Afaan Oromootiin maaliif dhufne as? Okay, English in but why are we here? Yeah? Because of what? Yeah? Because the windows. Okay. And then what?
So what do you want to say to people? Okay. That was scary? Are you sure? Okay, go grab Khalid. Go get him. Akkuma argu jirtan kana ammaan tana Calgary South Side Calgary kana fakkaataa jechuudha. South Side irra jirra. Gamanan ammoo karaa Calgary Stampii kunoo bakka mul'atu san irraa fooqidhaan lamaan jidduun asirraa gallaaluu jirra jechuudha. Asumarraan gamana deemnaa. Kuni downtown Calgary ti yoo dhaga'u jiraatan sagalee kiyya yookiin ol kaasuu qaba. Downtown Calgary ti kun South Side. Yeah, for sure South Side kuni kaama jiru kuni asirraan deemnee gara South North. Northwest kuni I think kuni Northwest West ti deebi'u jirra. Kuni karaa Southwest irra jirra ammaan tana. Abo. Yes. Maal jetta? Southwest. Abo. Okay, just wait. Give me a minute. No. Kuni Southwest of Calgary da. Gaarreen gama mul'atu sunis. Khalid, what do you want to see? What do you want to say? What? Khalid? Dubbachuu didee deemi gurbaan kiyya. Kuni Southwest jechuudha. Downtown Calgary. Kana fakkaataa. Asirraan ammoo wayita gara Northwest, Southwest gulaallee jenna. I think Rocky Mountain House mul'ataan seehaa. Magaalaan jala kana jirti. Hey Dad, can I talk? Just wait. You don't know even what you talk. Kuni bakkitee galaa asirra dhaabatan sanii jechuu. Asirra dhaabbatee namni suuraa ka'aa kun inni sodaachisaan achirra dhaabbachuun ni sodaadha. Qaruuraa gubbaa dhaabatanii suuraa ka'aa jiranii jechuu namoonni. Go, follow me. We cut her. Yeah, who does she's get there? But I'm scared to get there. No, I'm scared to go there. Gubbaadha. Namoota kana kun sodaatanii dhiibanii achirra dhaabu jiranii nama kana achirra dhaabbachuu sodaatee suuraa ka'e jedhanii itti dhiibu jiranii achirra jara kana jechuu jara faranjii kana. Hudaan ammoo as jirti. Huda, what do you think? Huda, say something. Maal jette maal godhuuf as dhufte afaan Oromoo dubbadhu. Afaan Ingiliziin dubbadhu. Okay, why you here today? Where we are? Maal gonna Calgary Tower right? What we do here? Yeah? Yeah, that's it. Kuni, I think Northwest ira karaa xayyaarri amma deemaa jiru isa yoo argitan xayyaara hin argitanii ani ni argaa hin beeku isinitti kan mul'atu hin mul'atu isinitti anatti ni mul'ata xayyaarri deemu Northwest achirraan karaa mul'atu suni Rocky Mountain House. Xayyaaran argitanii siyaa karaan fagootti mul'atu suni Rocky Mountain House sun jechuun South North jechuudha. Karaa gandaan irraa dhufeeti karaa saniin jechuu. So kana fakkaataa jechuu as dhuftanii faamilii wajjin shaashaa jettan bareedaa jechuu. Asirraan deemnee amma karaa North deemnaa jechuun North gadi ilaalla. Kuni North jechuun karaan kuni North asiin ammoo Calgary Stampii kun istaadiyoomni achi. Achirra ammoo North karaa Central Alberta karaan irraa dhufee jechuudha. Ani Central Alberta jiraadha. Calgary jiraadhu. Calgary fi Edmonton jidduudha kan jiraadhu.
sababni isaas yoo noorz deemee Edmonton dhaqaa kiiloomeetira 445 irratti yoo ammoo karaa saawuz deemee Kalgaarii dhaqaa kiiloomeetira 445 irratti seentara walakkaa irra jira jechuudha. Sababni ani walakkaa sanii nageessanii fi warroota duraanii Somaliland wajjin turre yookiin biyya Araba wajjin turre Hargeysa irraa ka'aa biyya kana dhufan cinaan kana dura dhufan kana booda dhufan hogguu walitti dhufan jechuu isaan warri Kalgaarii Tower kana qabaa jechuu bakka popular ta'e namni visit godha. Edmonton illee akkasuma Edmonton Mall bakka jedhamu jira akka North Americaatti moola guddaadha ka waa irraa ilaalanii sibiila irra korantu jira kan namni irra koree bastii ta'ee gaggabee ambulaansii fuutu fa'a jira jechuu sodaatii gaggabee. Akkasumas Kalgaarii Tower irrallee namni koree gaggabuun ni mala baktee nama sodaachifti. So bakka kana dhaqanii jechuun warri Kalgaarii jiru gara Edmonton hogga deemu magaalaa ani jiru san osoo hin gorin Edmontonitti dabruu hin danda'u jechuun magaalaan biraa hin jirtu. Warri Edmonton irraa gara Kalgaarii deemus osoo achi hin gorin deemuu hin danda'u. Kanaaf jecha ummata warra walbeenu warra Hargeysa irraa wajjin dhufne kana akkasitti sibiratti haara baafatanii Edmonton dhaqanii ka Edmonton irraa dhufanillee haara baafatanii gara Kalgaarii haa deeman jedhanii achi na qubsiisanii anjara kana keessummeessaa jechuudha. Warra Kalgaarii deemus achi qubsiisee gara Edmonton ergaa warra karaa Edmonton irraa Kalgaarii deemus achi qubsiisee karaa itti garsiisaa jechuudha. Yeroo hedduu warri Hargeysa irraa dhufe kuni hedduu waan lulluqannuuf nuti warra achi irraa dhufne oo'a qabna. Kanaafuu karaa badanii jechuudha achi dhufan osuma Edmonton dhaquuf Kalgaarii irraa deemaa jiran magaalaa san seenanii natti dhahanii jechuudha. Edmonton deemnee magaalaa ta'e Central Alberta yookiin Red Deer keessa seenne banne karaarra nufaa yookiin kootu nu fuudhii jedhanii jechuudha. Kanaaf mootummaan itti yaadee biyya san irraa na fidee achi na qubachiisee Central Alberta keessa taa'ee jara kana akkasitti addaan walitti ka Kalgaarii irraa dhufu gara Edmonton ka Edmonton irraa dhufu gara Kalgaarii akka walitti dhufan godhaa jechuudha. Dalagaan tiyya tana akkasitti beeka. Warri Kalgaarii fi Edmonton warri Hargeysa irraa wajjin dhufne ni beeytanii miti dalagaa tana jara keenya. So akkasitti akka isin hin banne karaa irratti isin deebisee gaayid isin godhee Edmonton ka deemu Edmonton Kalgaarii ka deemu Kalgaariidha jechuudha. Red Deer qubatee na bira. Akkasuma miti masalaan jira Sultaanayyuu jirta Kalgaarii Tower jiraadhaas. Awwal Joombileesi Hargeysa irraa yimiyaati. Akkam jirta. So kana isinin jechuu barbaadaa magaalaan tuni hooggansi isaa masalaadha. Warri Hargeysaa ni beeytanii Mahammad Masalaa ni beeytanii miti bulchiisa isaa jalatti jirti. Itti aanaan ammoo Alishoodha. Alishoo ni beeytanii jechuu warri Hargeysaa magaalaan Edmonton ammoo hin mul'attu asirraayi. Akka warra Hargeysaatti bulchiisni isaanii I think Abdul Qaadir Aliinseyaa itti aanaan Oborraa fi Roorrisaa fi Jaafarii jechuudha. Jaafarii ni beeytanii Jaafar Dadaree miti Jaafar. So jara bulchiisa san qabaa jechuudha akka warra Hargeysaatti akka Edmontonitti ka Kalgaariitti jara kana qaba. Jara kana jechuun ammoo magaalaan jidduu lamaan isaanii jirtu Red Deer yookiin Central Alberta bulchiisa kiyyaa namni tokko Hargeysa namni dhufe na wajjin ni jira aynaan. Anumaaf isa qofatu achi qubataa namoonni biroollee warra Keeniyaadhaa dhufan maatiin Oromoo I think faamilii sadii gaanii namuma hagasiitu qubataa jechuun nuti jarruma karaa kana deemu kana gargaaruu fi achi nu qubachiisanii jechuu jara kana akka wal argisiifnu yoo asii bukaa Edmontanii fi Kalgaarii deemullee akka wal badanii karaa hin banne kana fakkaataa jechuu. So karaan kun ammoo karaa I think karaa south east insaya karaa ganda Masalaatii fi Alishootii fi ganda Reyaaleeniiti awwal Joombileesii Hargeysa. Karaan kun karaa ganda Joombileesiiti. Karaan south ammoo reef isin garsiisa sun ammoo karaa ganda She'aadan fa'a warra Hargeysaatiin jedhaa jechuu warra biraatii miti. So kana fakkaataa jechuu hadhaan tana oolmayni keenya maatii wajjin as dhufne kana laalu jirraa jechuu. Kanaaf isiniif himee jechuudha magaalaa tana hin jiraadhu akkuma isinin jedhe ani magaalaa an jiru maatii akka Oromootti nama shanan keessaa warri walbeenu warra Hargeysaa anaa fi gurbaa tokko warri biroo warra Keeniyaas nama maatii sadii maatii shan Oromootu achi jiraataa jechuudha. Akkuma isiniif hime ammallee irra deebi'ee ka isinii himu jara kan akka harkaa waliin dho'ineef wal garsiisuu fi achi nu qubachiisanii jechuudha. Karaan magaalaan san malee hin jirtu jechuudha. Because biyyi kun waan guddaa ta'eef kanaataan namni ammoo waan xiqqaa ta'eef at least I think miliyoona 38 qofa sukkaanni Kanaadaa yookiin population isaanii. So magaalaan addaan fagaatti magaalaa keessa namuma xixiqqoo qubataa jechuudha. So magaalaa takka irraa deemanii tabiraa dhaquuf sa'a takka fa'a deemanii
yoo karaa irraa maqin Kalgaarii irraa namni bahee osoo aga magaalaa tiyya bira ga'utti yoo karaa irraa maqin magaalaan hin jirtu magaalaa tiyya keessa bahee zen haga Edmonton gahanitti kiiloomeetira 445 sa'aat akka haga deemutti hin argu jechuudha. Kana fakkaata zen ammaan tana karamaatii achi deebi'a. Kunis as keessa I think hin beeku waan laalan as keessa suuraa Kalgaarii Tower laalanii Mu'aad maal gochuu jira? Maal hirriba isa qabee? Same something. Suna gurbaa kana fa'aa finnee dhufne gurbaa waa jechuu jira. Maal jettanii mee what do you want to say Mu'aad? Mu'aad kootu eessa deemta? Fiiguutti jira jechuu kunoo. Kunoo na harkaa fiiguu jira. Qabuuf jala fiigaa jechuu. Stop, 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 stop. Hai, eessa ceeta? Go that way. Stop. So gurbaa kana jala caa jechuun sodaati ilaala as gahee amma fiiguu dhaabsee jira. Mu'aad ijoollee taanii namuu gara kutten beeku. Oh, red one. Dhaamsa asirraa qabdu qabdaa red one. Oromoo asirra jirtuuf dhaamsa dabarsime. Yaa? Deem kaalitii yaame haa. What? Yeah? Do they have something to say? Yeah, in Oromo. Kami nagaya kaya. Hagasuma beeytaati. Okay, lakkoofsoo maal lakkooftame? Galkee furruqee teeraa geetanoo maal sirraa facaase? Yeah? Okay. Si arasutti hin jiran yaadeen. This is public, red one. Awwal joombileessi ni baate. Okay, karamaatii achi deebi'a. Ammaan tana mucaa achi deebisa. So kana fakkaataa jechuu Kalgaarii. Akkuma isinii hime karaan kun karaa bulchiisa Reyaaleeniiti jechuu. Karaan asii mul'atu. Karaan asii achi ammoo kaasii mul'atu bulchiisa Shee Aadamii. Wayita kana jedhu warra Hargeysaatiif hima beeka. Warri biraa namoota yaamu kana hin beekane. Karaan kun ammoo bulchiisa Alishoo, bulchiisa Masalaatii fi Seifaddiin fa'aa jechuudha. Yaa? Stop. Jadi mucaa tokkoon jeequ jira dhaab. Teessa booda waa takka jedhe qabe haati qabe. Kana fakkaataa so asirratti xumuruuf deemna. So bakkiteen sodaatamu bakka kanaa jechuu jara keenya kuno. Namni bakka kanarra bahee yes suuraa ka'uun haala jaba. Okay, achirra bahuu sodaachuu jira mee dhaabwan. Kuno sodaachuu jira jara keenya asirra bahaa jira. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I'm scared. I'm so scared. Sodaatu ati? Inni sodaadha. Kuno miraayaa wayii jira jara keenya asirra dhaabbatanii. Kuno asirraa lafa akka fagaattu laale namni asirraa kute wallahi aadaan biyyellee gaayaan se'u qilleessa irratti hafa malee. Ana ganaaf nagaa lalaaluu keessaniif galatooma nagaa irratti turaa isiniin jedha Oromoon hundinuu fi amaanillahi maasalaama. You wanna say something Huda? Maal jechuu barbaadde? Waa'ee afaan Oromootiin jedhamee waan beektu. Yeah? Okay.